Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanal kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu kan onni irraa madde bakka jirtan maratti biraa gahu. Igaaras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha hordoftoota tiyya. Viidiyoon irraa immoo akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Innis maaseetu akkamitti Facebook profaayilii keenya gara Facebook peejiitti jijjiiruu dandeenya. Haala salphaa ta'een laayikii akkasuma immoo followers hedduu qabaachuun akkamitti garas jijjiiruu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Namoonni hedduun Facebook page keenya ni banana eegas booda like hedduu kan argan hedduu jira jechuudha. So akkamitti Facebook page osoo hin banin Facebook uma profile keenya gara page itti jijjiiruun like namoota hordoftoota hedduu akkamitti horachuu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Jalqabara namoonni channel kiyya faaraa dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godhaa. Channel kiyya subscribe godhuudhaaf YouTube keessan galtuu madda walaa buutuuf jettanii haala kanaan search gootu. Eegas booda haala kanaan profiling keessanii baay'ee jechuudha. Madda walaa buutuuf subscribe diimattee iddoo jirtu kanarratti yeroo tokko ni tuqxu. Eegas booda mallattoo notification kan gara mirgaa jirtu kanarratti ni tuqxu. Akkasuma gubbarra oolta jettu kana tuqxu jechuudha. Viidiyoowwan barnoota hedduu qaban as keessatti gadhiisee jira. Keessa galtanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo isinitti toles hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa. Kallattiin gara barnootichaatti dabarra. Jalqabarra Google Chrome irratti Facebook keessan add gootu jechuudha. Keenyaaf haala argaa jirtan kanaan Google Chrome irratti anama Facebook kiyya asirratti seenee jira jechuudha. Login godhee jira. Asirratti login gootanii seentu jechuudha Facebook keessan. Haala argaa jirtan kanaan anama Facebook kiyya asirra banee jira. Isinis asirratti password fi email keessan galchuudhaan asirratti add gootu jechuudha. Linkii viidiyoo kana jala isiniif kaa linkii kana gattuutanii gara Google Chrome itti akka kallattii maasin dabarsa jechuudha. Fakkeenyaaf linkii kana isa kana yookiin immoo isin asirraallee barreessuu dandeessu jechuudha. Anama linkii viidiyoo description isaa jala isinii kaa isin gattuudhaan gara Google Chrome itti kallattii maan isin geessa jechuudha. Mee fakkeenyaaf tuunee isin agarsiisa. Haala argaa jirtan kanaan asirratti waa hedduu isinii fida jechuudha. Yeroo haala kanaan Facebook irra yoo duraan jiraatte Google kanarra gootu. Erga haala kanaan asirra gootanii kaatanii kunoo haala kanaan isinii bana jechuudha. Create a Facebook page based on your profile jedha. Iddoo get start jedhu kana tuqxu jechuudha. Isa kana dura immoo Facebookin keessan Google Chrome irratti add ta'uu qaba jechuudha. Yoo Facebookin keessan Google Chrome irratti add hin taane haala kanaan isiniif hin fidu jechuudha. Get start jedhu kana tuqna. Haala kanaan secondii 5 hanga 10tti kan fudhatudha jechuudha. Kun haala argaa jirtan kanaan this may take 5 to 10 seconds jedha. Ni eegna jechuudha hanga dhumutti. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Facebook akkasuma immoo hiriyoota teessan kan duraan kun haala argaa jirtan kanaan kun profile page kiyya. Facebook kiyya egaa haala kanaan ni beektu. Facebook kiyya gara page jijjiiree jechuudha. Haala argaa jirtan kana. Hordoftoota Facebook keenya akkasuma immoo friendota keenya akkamitti add godhuu dandeenya ka jedhuuf immoo iddoo kana choose friends to like jedhu kana ni tuqxu. Iddoo kanarratti erga tuqxanii kaatanii all friends ka jedhu kun ka jedhu kun haala argaa kan jirtan kanaan choose friends from your profile to automatically like your page. Kana jechuun Facebook all friends ka jedhu kana yoo tuqxan liking kun ifumaa isaatii friendonni keessan Facebook jala jiran hundi isaaniitu like page keessanii jala galu jechuudha. Automatically gara page itti kan deebisu jechuudha. Anama deebisuu waan hin barbaannes choose all friends ka jedhu kanarra ni tuqxu isinii. Yookiin immoo namoota asirratti add godhuu hin barbaanne yoo jiraattan choose friends ka jedhu kanatti tuquudhaan friendota teessan kan barbaadan asirratti add godhuu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Amma banuu waan hin barbaanneef asirratti isin garsiisa jechuudha haala kamiin akka add godhuu dandeessan. Ifama haala argaa jirtan kanaan kunoo friendota teessan asirraa kan choose godhuu asirratti banuu barbaadan asirraa isin filachiisa jechuudha. Isin amma haala argaa jirtan kanaan fakkeenyaaf namoota add godhuu barbaadan asirratti asirra right kana ni gootu. Fakkeenyaaf asirra right gootu. Eegas booda right erga gootanii kaatanii choose friends ka jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Eegas booda friendonni keessan automatically gara page keessanitti kan dhufan jechuudha. Baay'ee tokko waan namatti toludha. Akkasuma tolummaa abdii guddaan qaba. Anama Facebook page kiyya profile kiyya gara page jijjiiruu waan hin barbaanneef keessaa baatanii immoo yoo namni jijjiiruu hin barbaannes delete godhuudhaaf tarara tuqaa sadii kana ni tuqxu. Eegas booda wal harkisuun edit setting ka jedhu ni tuqxu. Eegas booda general kan jedhu kana ni tuqxu.
asirra ol deemuudhaan ol harkisuudhaan asirratti delete ka jedhu kana ni tuqxu. Egas booda delete page haala kanaan peejicha delete gootanii jirtu jechuudha. Egaa waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Akkamitti haala salphaa ta'een Facebookii profaayilii keessan laayikii hiriyoota keessan tan friend jala jirtan hunda wajjin akkamitti gara laayikii jijjiiruu dandeenya ka jedhu asirraa ni hubattu jedhee yaada. Akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Channel kee subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoon kunis yoo isinitti tole like godhaa. Hiriyoota isiniif qooda barnoota biraatiin.